Yaa uummata caccabsaa beektu caccabsaa jedhama harka koo sirriitti dhiqqeetiin hin jira jechuudha garuu akka aadamatti jedhee waan biraa fayyadamne harkaan sirriitti haashama jechuudha. Qixxaata shaniitti caccabsaa hojjetu biyya keenyatti jechuudha. Akkasii ani immoo daabborraa hin hojjedhe jechuudha. Caccabsaa daabborraa beektu dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Caccabsaa harkaan sukkuumama jechuudha. Inni akkasitti namatti tola jechuudha. Daabborraa hin hojjedhe ishee dhageessaniitu daabboo biyya kanarraan caccabsaa hojjedhe jechuudha. Caccabsaa yaa nyaanna dhugaa baay'ee mi'aa jechuudha. Sirriitti sukkuumamee xixiqqeeffamus hin danda'a. Angaroo kanatti waan hin barbaadeef isiniin jedha ishee. Humna baay'ee mi'aa ishee. Sirriitti naasha'ee harka na gubee isiniin jedha yeroo naasha'u dhugaa. Daabboo sirriitti kukkuteen xixiqqeesse kukkutee akkasitti isiniin jedha ishee. Kan naannoo keenyatti caccabsaa jedhama akka keessanitti hin beekwanu. Akkasii kottaa nyaanna. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu jara jirtu fayyaa keessanii dura akkam isiniin jedhu biradistii ho'isee achiin immoo zayituun itti naqadheera haadha wajjin handaaqqoo hojjechuufanii isiniin jedha ishee. Kaza achiin akka jarri kun hojjetetti akka hojjedhu jedhanitti kanan hojjedhu. Ittiin amma handaaqqoon itti naqa jechuudha. Dhageessanii. Mana kanatti hojjetamudha. Handaaqqoo lafa hin qabne beekamuufi foonti ishee sanii hin qabbafamaa jechuudha xiqqoon wajjin. Achiin shunkurtii qopheeffadhee hin jira. Shunkurtii adii, zinjibila, shunkurtii diimaa waan sadii walitti daakadhee hin jira jechuudha. Timaatimii qopheeffadhee hin jira. Saalsaa qopheeffadhee hin jira. Qimamiiwwan isaanii xiqqoo qopheeffadhee hin jira jechuudha. Waccaan handaaqqoo bijaatti dir'isee waan nama lafee kan hin qabne jechuudha. Isa jaallatan mana kanatti walumaan hojjennu jechuudha. Kun yoo xiqqoo onnee godhee itti shunkurtiin itti naqama jechuudha. Onnee godhee kun argaas kan kana sadii handaaqqoo foon qofa lafee isaa saniin jaalata mana kanatti ijoolleen mana kana handaaqqoo kun foonsii malee kanneen jaalatan kara kana yeroo dhuftan immoo kosaa qopheeffadhee hin jira. Onnoo isaanii sana qaaraa isaanii gurguddaa isaanii muradhee hin jira. As dinnichi jira isas ganaa mura. Akkasitti kaawwamaan hojjenna hin jira. Asitti ammoo kun immoo handaaqqoo biraatti bilchaachaa jira. Isa immoo maaraqee biraan hojjedha jechuudha. Isa immoo waa biraa kanaan hojjedha isin jedhamu. Foon firee lamaan kana affeelee lukkuu isa immoo waa biraan hojjedha. Ini semua harga custom. Kamera ketepung kamu nasi misalnya shunkurtii kok isaan naqee jira jechuudha. Garuu akka keenyatti shunkurtii dura shunkurtii qulaallaanii achi foon naannoo itti naqaniiti kuni haala mana kanatti hojjetamudha waan ta'eef dirqama akkuma mana kanatti hojjetamutti manatti garaagarummaa qaban jira. Akkasitti hojjechaa jira jechuudha.
asitti dura zayitii achiin handaaqoo lukkuu achiin immoo shunkurtiiwwan keessan bakka tokkotti kan daakkatan jechuudha. Shunkurtii adii jinjibila akkasitti ta'ee xiqqooggaa jedhee raawwate immoo wannoon itti godhama cimamanii itti godhama jechuudha. Akkuma xixiqqoo fakkaa walumaan itti fufna. Akkuma cimamiiwwan isaanii cimamiiwwan xiqqoo jechuudha. Cimamii isaanii beekanii xiqqoo kan nama gugullee jira. Baharaati isaanii xiqqoo jechuudha. Magaalatti cimamii barbaadda fayyadamuu dandeessanii fi xiqquma xiqqoo ishee jechuudha. Walitti makkanii qopheeffatanii akkasitti waxeetan akka hojjennu kaa'umaan ilaalla. Dhugaan mi'aan dhugaa dubbachuuf taananii akkuma argachaa kana keessaa jira. Amma maaliin godhatee sana saasaan itti godhaa jechuudha. Saasa kanan itti godha. Ini kunillee saasuma garuu kan wannoodhaan bifa qorqoorroodhaan beektu waan yeroo biraatti fayyadamee irraa fedhaa qoraafii itti argisiisa. Timaatiin kana jechuudha irraa fayyadamee ta'een asitti naqe malee isa kana jechuudha. Isa kanallee ni fayyadama. Kanaan firiijii keessa ture waan ta'eef isa kana itti naqadha jechuudha. Kaza waxii bareedduu fi saansi hin jedhu. Makaasuu ta'ee baay'ee guddarra turan beekanii kan argan akkasittiin qopheeffadheetu ta'eetiin amma maajiitti nan godhadhaa dinnichallee itti nan godha walumaan ilaala. Akkuma argaa irraa turee kan fidee akkasitti qalallaa isin jira haala bareedaadhaan amma dinnichatti godha. Garuu wanta kaatitti keessa mana hin jirre kaarotii kan godha ture kaarotii hin jiru waan inni jedha malee na waxii bareedaa fakkaatu hin jedhamu. Meeshaan kun qophisa qophee. Kaza maajii kan yaadattanii waxii baay'ee nama fakkaatu hin jira. Isaanitti naqee sirriitti qannasaa amma inni bilchaatu jechuudha. Waxii baay'ee bareedaa fakkaata jechuudha. Egaa dubbachuuf kan akkasitti jaalatan jechuudha jaalatu jechuudha. Isa kana amma beekaa irra nan qannasaanii haga bishaanitti. Yoo nama immoo ani viidiyoo dhaabaa wanna godhe malee dafee walitti boc godhe isinitti fakkaatiin haa ta'u. Akkasii amma hin bishaata jechuudha. Gaafa bishaatu immoo walumaan ilaalla. Amma ni qannasa. Suutee bishaata jechuudha. Argitanii uummata laalaa nyaatuma kana dalaguutti akkasitti na gurgurate. Ayi jiru biyya namaa. Isa kanan dadhabee sidiin jedha. As keessa waa hoggaan kaa'u shiboo sana guba jechuudha. Argaadhuma isaa. Asittillee handaaqqoo sidirii lama akkasittiin affeellatanii jira. Waa biraa maraqi bira dalagu kan. Akkasiin jedha. Ammoo gara ruuzii qopheeffachuutti kaana ruuzillee hin hojjenna. Salaaxarra hojjenneetiin jira. Qopheessatiin jira jechuudha.
Nyaataman dhuftan kitiniin keenya immoo kana fakkaata. Argaa jirtan miti kana fakkaata isiniin jedha. Ay kosiina biyya kana nama rarte otoo kan koo ta'e maal ta'a otoo baay'ata malee jette. Kuni amma asirii ispoortii warra dhuganitti hojjetatanidha. Kuni rooziitti bishaatu. Kuni daabboo itti maal godhamu. Kuni buna itti danfifattanii bishaan itti oollee irraan kaasee sun kan juusitti daakamu kun kan potaa ta'an itti affeelamuuti ilaallachu. Kunillee akkasuma waan adda addaa. Kun immoo shunkurtii akkasiniin jedha. Akkasitti waxiin keenya bilchaachaa jira. Egaa waxii baay'ee namni daganaa ingilis irratti bilchaachatiin hin jira. Waxii ataakiltii jedha. Gara soorata chicken salloonaa jedhanii akkasitti bilchaataatiin hin jira. Siniin jedha yaa'u. Kadaaduu kun biraachuudha. Akkuma argaa jirtan sirriitti bilchaachaa jira. Amma asitti roozii affeelaatiin hin jira. Bishaan dafee rooziitti naqe. Achiin beekta rooziin akka waliin qabne zayitii xiqqoo ittiin godhe. Achiin maaltu godhama seetan mana kanatti laattaniittu. Qoronfooda jedhanii akka naannoo keenyatti isaan maal jedhaniin. Achiin immoo isa kana hin beektanii soogidda heelu. Amma itti naqaa jechuudha. Korroozii wajjin hojjetama. Akkasa isiniin jedha. Heelii fi qoronfooda akkasitti roozii wajjin gaafa bilchaatan immoo isinitti naqisiisa jechuudha. Baay'ee shittaan sadas namadha. Kanaaf itti godhu jechuudha. Waxiin keenyas immoo asitti bilchaataatiin jira. Waxii asitti bilchaataatiin jira. Ofuma isaatii bakka ibidda jala qannastee sirriitti gaafa bilchaate dhugaa waxii baay'ee mi'aawudha jechuudha. Iddoo mana kanatti akka araba biraa bac godhanii hojjetan jechuudha. Isin gala. Akkasitti xiqqoo waxii keenya fakkaatu waxii dinnichaa. Akkasiniin jedha roozii asitti affeelaatiin jira. Gaamidhaan hojjechaa jira. Roozii biraallee ni hojjedha jechuudha. Roozii bunni jedhan saawwee. Rooziin keenyas bilchaateetiin jira. Waxiinis geessin jira. Yeroo dheeraan booda jechuudha. Kan rooziinis bilchaatee jira jechuudha. Argaa jirtanitti rooziinis bilchaateera. Sunillee rooziidha jechuudha. Roos bunni beektu. Kun immoo roozii daalacha. Akkasiniin jira. Xumurameetiin jira. Waxiin keenyallee akkasittiin bilchaateetiin jira. Argatanii jira jedhee nama bilchaateetiin jira nyaachuu qofa jechuudha. Hojjedhaa nyaadhaa isiniin jedha ishee kana fakkaata. Hojjedhaatii nyaadhaa isiniin jedha bilchaatee jira waxiin illee akkasii rooziin illee qophaa'eetiin jira akka hundumti isaa. Kottaadha. Isiniin jala bakka misaan qophaa'utti jira dhiyeessutti jira. Haga kanaan isinitti argisiisa hingaa isiniin jala kana fakkaata hundi isaa bilchaatee jira. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti yeroo nyaatan isinii dhiyeessuudha akka mana jaraatti erga qophaa'ee sahaan irratti ba'ee akka nyaatamuun beektan isinuu jedhee yaada. Kana fakkaata isiniin jedha nyaanni har'aa turtii gaarii isiniif hawwaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'a isiniin jedha. Isinillee akkasitti nyaanna araba yoo isin barbaachise akkasittiin hojjetadhaati nyaadha inni isiniin jedha ishee. Na dhageessanii jirtan ka arabaas ta'uu ofii keessanii hojjettan yaa ni mi'aayidee yaada. Garuu wanti biraan hafa jechuudhaan malee sandaaqoon asitti bilcheeffadheen jira. Isaan immoo waa biraan araqee biraan hojjedha.
Akkasiin jedhaaraaf kana fakkaataa turtii gaarii sinii bawa nagaatti naaturaa sinii jedhaa baay'ee sin jaallaa baay'ee sin kabaja haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti መሰላማ አረብ ሀገር ላይ ስትኖር ማለት ነው በተለይ ላጤ ሆነ ምርር የሚል ታሪክ የሩዝና የዶሮ ታሪክ በቃ ነጋ ጠባ ዶሮ ነው ሩዝ ነው ዶሮ ነው ሩዝ ነው ዶሮ ነው ሩዝ ነው አባዬ ይመራል ነው ማለት ይመራል ዲ ራሷ ዶሮ በቃ በተለያየ ምግብ አይነት ስሟን እየቀያየረች አዛ ነው የምታደርግ አትፋታም ስለ ዲ ዶሮስ ቢሉ ዶሮ መሰለች እንዴ እንደ ኩዮቿ ጥሬ ለቅማ አፈርፈሽት ያደገች ዶሮ ይናፍቃል እንደዚህ አይነት ነገር የለም እዚህ ጧት አካባቢ እንቁላልሽ በሰዓታት ውስጥ ተፈልፍላ ጫጩቱን አትወጣልሽ ከዛ ምን ያብሏት ምን ይጓት የትኛው ጂም ያስገቧት ሳይታወቅ ጠብደል ጎረምሳ ሆና ታርዳ ለገበያ ትቀርብላለች አባይ አስተራረድስ ቢሉ አስተራረድ ነው እንዴ የ12 ብልት ምናምን እሱን ለማናልወሽ ዲቦን ገራት ወዳጄ እዚህ 12 ብልት ምናምን የለም እዚህ እንደ ዶሮዋ ጸባይና እንደ አራጁ አንጀት ነው ሁለትም ሶስትም አድርጎ ሊሰጥ ይችላል እንግዲህ ያስበው በዚህ ፀሐይ ላይ ሩዝ በዶሮ ተበልቶ ቦስ አለ ማዳም አለች ስንት ነገር ተችሎ ድጋሜ ፖለቲካ